Tuulamni sadan ardaa jilaa dhakaa korraatti wal harkaa fuudhiinsa langee gaggeessaa jiru. Tuulamni sadeen ardaa jilaa dhakaa korraatti wal harkaa fuudhiinsa langee gadaa gaggeessaa jiraachuun himame. Sirni gadaa Oromoo sirna siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa Oromoon addunyaaf gumaache keessaa isa tokko ta'ee sirna calaqqeenyummaa afaan, seenaa, safuu fi siyaasa Oromooti. Kunis sirna waggoottan hedduuf uummanni Oromoo kalaqee sirnoomsee ittiin wal bulchaa turedha. Fakkeenyummaa fi agarsiistuu sirna dabarsa aangoo karaa nagaa ittiin darbu kan ta'e sirni wal harkaa fuudhiinsa baalli gadaa tuulamaa waxabajjii jalqabarra godaansa eegalee sirnicha raawwata. Tuulamni sadanis bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Galaan ardaa jilaa dhakaa korraatti aangoo waliif dabarsaa jiru jedhe biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa. Abbaan taayitaa gabayaa kaapitaala Itoophiyaa hayyama baankii investimentii alaa isa jalqabaa dhaabbata Naayijeeriyaa Yuunaayitid Kaapitaal Faayinaanshal Saarviisistiif kennuu isaa beeksise. Abbaan taayitichaa ibsa baaseen dhaabbata damee Yuunaayitid Kaapitaal Gurup kan Naayijeeriyaa kan ta'e Yuunaayitid Kaapitaal Faayinaanshal Saarviisistiif hayyamni tajaajila gabayaa kaapitaalaa kennamuu fi addeesseera. Hayyamni kenname kun dhaabbatichi damee baankii investimentii jalatti akka hojjetu kan hayyamu yoo ta'u, abbaan taayitichaa dabalataan muudama qondaaltota boordii shanii mirkaneessuu fi bakka bu'oota muudaman afuriif hayyama kennuu isaa ibseera. Jimaata caamsaa 28 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eeyyamni haala seeraatiin kenname kun lakkoofsa tajaajiltoota gabayaa kaapitaala biyyattii keessatti hayyamni kennameef maraan gara 18tti akkasumas lakkoofsa baankota investimentii gara 7tti ol kaaseera. Kunis hojiirra oolmaa fi guddina gabayaa kaapitaala biyyattii keessatti mul'achaa jiru mirkaneessa. Guddina itti fufiinsa qabu agarsiisa jedhamee dabalameera. Kanarratti haasaa kan taasisan Daayirektarri olaantuun abbaa taayitichaa Haannaa Tahalqee dhaabbata guutuu Afrikaa akka Yuunaayitid Kaapitaal kana gara gabaa biyyattii seenuun isaa seenaa guddina gabayaa kaapitaala Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa ta'uu ibsaniiru. Gochi kunis sirna qindoomina faayinaansii biyyattii guddachaa jiru irratti amanamummaa fi tarkaanfiiwwan ya'iinsa deemaa jiran irratti amantaa jabaan jiraachuu isaa agarsiisa jedhaniiru. Kirkira lafaa olaanaa kibba Filiippiinsi mudateen namoonni 32 du'an. Kirkira lafaa olaanaa kibba Filiippiinsi mudateen yoo xiqqaate namoonni 32 du'an. Kirkirri lafaa kun reektar skeelii 7.8 galmeessisee kan mudate handaara galaanaa Oddola Mindaanaawoo kibba Filiippiinsi keessatti ta'uu aangoowwan Filiippiinsi himan. Kirkirri lafaa kun akka lakkoofsa biyyattiitti dilbata ganama sa'aatii tokko walakkatti kan mudate ta'uun himameera. Biyyoota Filiippiinsi, Jaappaan, Indooneeziyaa fi Awustiraaliyaatti suunaamii kakaasuu mala jedhamee akeekkachiifame. Kun booda ammoo sa'aatiiwwan muraasatti haqaniiru. Akeekkachiisa kana iddoowwan garagaraatti gamoowwan yoo jijjigan, manneen nyaataa yoo barbadaa'an, lafti yoo sigagaatu viidiyoowwan bahan agarsiisaniiru. Kutaalee bulchiinsa biyyattii garagaraatti namoonni 100 ta'an miidhamuu, hedduun achi buuteen dhabamuu fi 10,000 kan ta'an qe'ee isaanii irraa baafamuu isaanii aangoowwan himaniiru. Mindaanaa'oon iddoo lafa Filiippiinsi keessaa bal'inaa fi baay'ina ummataatiin sadarkaa lammaffaarratti kan argamtu yoo taatu, ummata miliyoona 26 ta'utu keessa jiraata. Baay'inni namoota miidhamanii ammallee eejensii ittisa balaa biyyaalessaatiin baay'inni isaanii mirkanoofne. Eejensiin kun gabaasaalee maddeen naannoo adda addaa irraa walitti qabaman qulqulleessee guyyoota dhufan keessatti oduu waqtaawaa ni dhiyeessa jedhamee eegama. Aangoonni naannawa handaara galaanaa Sarngaanii keessatti kan wirtuu kirkira lafaa kana irraa gara kiiloomeetira 20tti fagaattutti namoonni 17 du'uu gabaasaniiru. Isaan keessaa baay'een isaanii sigiga lafaatiin kan du'anidha. Kirkira lafaa kanaan tajaajilli humni ibsaa fi qunnamtii Sarngaanii keessatti addaan citee ture booda deebi'ee tajaajila kennuu eegalee jira. Magaalaa Saantos kan dhiyeenya balaa kana dhiyaattee jirtu namoonni 10 du'uu aangoowwan himan, 22 immoo dhabaman jedha.